Ashama maatii Waloo Studio. Fiilmii ajaa'ibaa fi gaddisiisaa ta'e seenaa dhugaa irratti hundaa'ee hojjetame Girl in Basement jedhamu gabaabsine waliin ilaallaa. Chaanalii keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Viidiyoon kun akka isinitti tolu waan shakkineef like gochuun eegalaa. Turtii gaarii. Seenaan kun kan eegalu Saaraa fi abbaan ishee Doon ariitiin gara hospitaalaa deemaa otoo jiranii Maariin hafuura baafachuu waan dadhabdeef Saaraan abbaa isheetiin ariitiidhaan akka konkolaachisu deemti. Hospitaala yeroo gahan Doon Saaraadhaan akka callistu ishee akeekkachiisuun hospitaalicha keessatti doktoroonni lubbuu ishee oolchuuf oliif gadi jechaa otoo jiranii oksijiinii kennuuf yaalanis iskiriinii irratti sararri du'aa socho'u eegalee ture. Seenichi waggaa 20 duubatti nu deebisuun Saaraa fi obboleettiin ishee Eemiin abbaa isaanii Doonii fi haadha isaanii Ayireen waliin irbaata maatii nyaachaa otoo jiranii Saaraan paartii deemuu kan barbaadde yoo ta'e iyyuu abbaan ishee Doon itti dheekkame ishee hambisaa. Galgaluma sana Saaraan foddaarraan miliqxee jaalallee ishee waliin gara paartii sanaa deemti. Boodarra maatiin gara kutaa ishee seenanii ishee ilaalanis isheen waan hin jirreef abbaan ishee baay'ee isheetti aaraa. Paarticha irrattis Saaraan Kiriis waliin erga shubbistee booda sirba isheef qofa barreesse sagaleessee isheef sirbuun akka wal jaalatan erga waliif ibsanii booda Saaraan ganamaan gara manaa dhuftus abbaan ishee Doon halkan sana guutuu ishee eegaa waan tureef xiqqoo erga wal qoccolanii booda Saaraan amma umuriin koo 18 waan ta'eef manicha dhiistee bahuu akka dandeessu himti. Saaraan haadha ishee fi obboleettii isheetti karoorri ishee Ameerikaa naanna'uu akka ta'e yerootti himtu dhokatee kan ishee dhagahe abbaan ishee Doon gara mana isaa isa lafa jalatti icciitiidhaan ijaarame otoo bu'u argina. Ji'a 3 boodas Saaraan eebbifamtee guyyaa tokko haati ishee Ayireen manaa yeroo baatu Doon intala isaa Saaraadhaan meeshaa kana naaf qabi jedhee gara kutaa icciitii sanaa erga ishee galchee booda isheetti cufee sokkaa. Gargaarsaaf gara alaatti iyyattus haalli manichaa sagalee akka hin dabarsine godhamee waan ijaarameef kan isheef dirmatu hin argamne ture. Achi buuteen Saaraa waan dhibameef haati ishee baay'ee dhiphatteetti. Erga hidhamtee bultee 4tti abbaan ishee ilaaluuf dhufee faayidaa hidhamuu ishee qabu tokko tokkoon isheetti himaa. Guyyaa sanaa kaastee waan tokko illee argachuu barbaadde ajajamtuu ta'uun akka irra jiraatu ishee hubachiisuun deemuu isaan dura abbaan Saaraa Doon dirqisiisee intala isaa gudeede sokkaa. Poolisiinis gara mana isaanii dhufee infoormeeshinii argateen karoorri ishee biyyattii naanna'uu waan tureef isaanitti otoo hin deemte yoo ta'eef isaan gaafatus haati ishee nagaa otoo itti hin dhaammatiin hin deemtu turte jechuun poolisicha hubachiisti. Jaalalleen ishee Kiriis Saaraa barbaacha dhufus abbaan ishee Doon Saaraan erga eebbifamtee booda jaalallee ishee ijoollummaa Istiifooniin baddeetti jedhee ishee sobaa. Erga hidhamtee bultii 20ffaatti kabaja guyyaa dhaloota waggaa 18ffaa ishee waan tureef abbaan ishee keekii fi uffata diimaa fiduufis isheen garuu yeroo beekuuf sa'aatii akka fiduufii gaafattus waan tokko akka inni godhuuf yoo barbaadde isa gammachiisuu akka qabdu ishee hubachiisuun yeroo isaaf ajajamu diddummoo ishee garafa ture. Guyyaanis akkuma deemeen Saaraan erga hidhamtee waggaa tokko boodas ulfooftee waan turteef ofuma ishee ciniinsifachuun mucaa durbaa maqaa ishee Maarii jettee moggaaste deessi. Waggoota 4 booda Saaraan dabalataan ulfoofti. Doon mana irra keessaatii haadha manaa isaa Ayiranii fi mucaa isaa Eemii waliin jireenya isaa gaggeeffachaa otoo jiru mana isaa isa jalaa keessaa immoo jireenya icciitii intala isaa Saaraa wajjin itti fufaa jira. Ayireen ammas intala ishee miila bakarwaaree taate Saaraa barbaaduu hin dhiifne abukaattoo dhuunfaa qacarannee barbaanna jettee isa mariisistus Doon garuu yaada ishee hin fudhanne. Doonis Saaraa fi mucaa isheef TV mana icciitii sanaa jalatti galchee fi Saaraanis daa'ima ishee lammataa Meekel jettee moggaaste nagaadhaan deesse. Halkan tokko Saaraan seenaa ishee rakkinaa fi gidiraadhaan guute kana kan nama biraa fakkeessuun ijoollee isheetti bifa oduu duriidhaan odeessiti. Yeroo dheeraa boodas jaalalleen ishee Kiriis Saaraa barbaacha deebi'ee dhufuun obboleettii ishee Eemii argee abbaan ishee jaalallee ishee ijoollummaa waliin badde jedhee kan itti hime soba akka ta'e hubata. Eemiinis abbaan ishee Saaraaf ilaalcha gaarii akka hin qabne ibsitee fi waan tokko ishee godhe yoo ta'eef sodaachuu ishee dubbatti. Saaraanis ijoollota ishee haala isheef danda'ameen gammachiisuuf guddistee dhamaate turte. Yerosumas Doon maatii isaa waliin dhimma Saaraa irratti falmii hamaa keessa seenee haati ishee mucaa koo ani barbaadee abdii hin kutanne jechuun qoccolloo keessa yeroo seenan Doon furtuu isaa soofaa irratti dagatee Eemiinis furtuu mana lafaa jalaa sana fuutee gadi bu'uun madda wayii argatteef barbaadu eegaltus Doon ishee hordofee furtuu sana irraa fuunaan aartee baduu Saaraaf itti gaafatama akka ta'e isatti dubbatti. Yeroo kunis darbee Saaraan ammas mucaa ishee sadaffaa Toomaas jedhamu deessi. Haala gaariidhaan Doonitti siquun mucaan ishee sadaffaa mana irra keessaa haadha ishee biratti akka guddatu amalaan amansiifatti. Ganamas mucaan sun xalayaa wajjin balbala irratti gatamee arguun xalayichis Saaraan jaalallee ishee wajjin mucaa godhatan gubbisuu waan hin dandeenyeef
haadha ishee irratti gattee sokkuu ishee kan ibsu ture. Deeggarsa kan gaafatu xalayaa dhoksaa biraas ergitee turte. Garuu akka carraa ta'ee kan argate abbaa ishee Doon waan tureef hojii ishee kanaaf dhaqee ishee reebe. Waggootis lakkaa'amuun darbanii ijoollotni ishee gurguddatanis Saaraan erga hidhamtee waggaa 14 guutee mucaan ishee Maariin intala bareedduu taatee turte. Doon bareedina mucaa isaatti ajaa'ibamaa fi gorani liqimsaa jiraachuusaa kan agarte Saaraan intala isheerraa akka siquuf Doon akeekkachiisti. Kanarraa kan ka'es Doon miira keessa galuun humna elektirikii fi qilleensarraa kutaa hafuura baafachuu kan dadhaban ijoollee ishee Dooniin kan beekan dhirsa haadha isaanii fi abbaa isaanii qofa ta'uu malee akaakayyuu ta'uusaa hin beekani ture. Mucaan sadaffaa Saaraa Toomaasis mana akkoosaatti guddachaa jira. Guyyaa tokko akkoosaa Ayireen kutaa Saaraa durii keessatti otoo boossu argee haati isaa hangam jaalatamtuu fi jabduu akka turte isatti himti. Sa'aatii wal fakkaataattis kutaa Saaraa keessatti roobni roobuun bishaan cobuu eegale. Isheenis fal'aana sibiilaa fayyadamuun asiin ol qofforuu jalqabdee boolla argatteen mallattoof tirkaa gara olitti ibsiti. Ollaan taatee kana arges gara mallattoo kanaa qooda deemuu Doonitti dhaqee hima. Doonis ulfa kan turte Saaraatiin garmalee reebuun reebichi kun mucaa ishee hin dhalatiin akka irraa bahu godha. Doonis mucaa irraa bahe kana fuudhee gorduubatti geessee awwaala. Doon Toomaas mucaa isaa isa gubbaatti guddisaa jirutti yeroo hunda itti boona ture. Ijoollonni isaa gajjallaa jiranis abbaan isaanii yoom gara alaatti isaan fudhatee akka deemu isaan gaafatanis abbaan isaanis amala badaa Saaraan qabdurraa kan ka'e jala kanatti akka hafan isaan hubachiisa. Gaaffii ijoollee ishee isa hin dhumneen boqonnaa kan dhabde Saaraan aariidhaan meeshaalee mana keessaa caccabsuun dhumarratti dadhabdee kufti. Bakka kufte kanattis walitti dhufeenya jaalalaa mi'aawaa isa yeroo ijoollummaa ishee Kiriis waliin qabdu turte yaadaa jirti. Ijoolleen ishees achumatti foodhaa itti uffisuun manicha qulqulleessanii baay'ee gadduun dhiifame ishee gaafatu. Kanaan kan gaddite Saaraanis ijoolleen ishee seenaa isaanii isa dhugaa yeroo itti baran waan gaheef itti himuun jireenya Doon kan bifa oduu duriitiin itti himte hundi seenaa ishee ta'uusaa isaan hubachiiste. Kanaanis Doon abbaa ishee fi abbaa isaanii akka ta'e yeroo itti himtu Maariinis kana dhagahuu dadhabdee kufti. Ijoolleen ishees waan dhagahan kanaan of jibbuu yeroo eegalan Saaraan hangam akka isaan jaalattu itti himuun balleessaan kan isaanii otoo hin taane kan abbaa isaanii Doon akka ta'e isaan amansiisti. Waggaa boodas Doon Saaraatti wacuusaa kan arge Maayikel miira keessa seenuun haadha kootti hin waciin jedhee isheef falma. Doonii fi maatiin isaa qophii bashannana alaa irratti qopheeffatanii turanii. Karaa biraadhaan Maariin dhukkubsattee hafuura baafachuu dadhabdee ture. Doonis mucayyoo kana gara hospitaalaa geessuu dinnaan Saaraan eenyuttillee akka hin dubbanne waadaa seenuufiin isa kadhattee dhumarratti Doon yaada ishee irratti walii galuun Maayikel keessatti hafee mucaan ishee Maarii fi Saaraan hospitaala deemuuf gara alaa bahanii. Waggaa 20 booda yeroo fiilmichi eegalu kan turetti deebineerra. Erga gara hospitaalaa geesses Saaraan baay'ee naatee turte. Dhumarrattis iskiriinii irratti sararri jireenyaa socho'uu yeroo eegalu Saaraan ni tasgabboofti. Saaraan karra bahumsaa barbaacha hospitaalicha haalaan ilaalaa kan jirtu yoo ta'us sababa dadhabbii irraa kan ka'e fajajjee turte. Miliquuf jettee waraqaa hospitaalaa guutame irratti bishaan dhangalaasuun Doon waraqaa sana jijjiiruu yeroo deemu Saaraanis kaatee sokkiti. Ishee qabachuuf yeroo jedhus narsii tokkotti rarraatee maaloo na oolchi jettee kadhatti. Poolisoonnis dhufuun Dooniin haasofsiisanii mana hidhaatti isa galchaniiru. Saaraanis intala isheetti nagaa fi birmaduu ta'uu isaanii himte. Manichi poolisootaan guutuun Maayikel argamuun sirnaan argamuu waan hin dandeenyeef yaaliif gara hospitaalaatti fudhatama. Ayiranii fi Toomaas ta'iin kun bitaa itti galee waan tureef waan jedhanii fi waan godhan wallaalanii turanii. Waqtii bareedaa birraatti Maarii, Toomaasii fi Maayikel ta'anii kubbaa taphatanii Saaraa, Ayiranii fi Eemiin taa'anii isaan daawwatu. Maariinis namni tokko motoraan gara isaanii otoo dhufu argiti. Innis Kiriis ture. Isaanis Saaraa waliin wal fudhatanii gara bakka tokkoo deemuun Kiriis ishee barbaaduu dhabuusaa itti gadduusaa ibsee fi kennaa halluu roozii qabu helmeetii kennaafi. Kennaan sunis guyyaa dhalootaa waggaa 18ffaa isheetti waggaa 20 dura kan bitee fi ture. Dhumarras gammadoo ta'uun waliin ta'anii motora Kiriisiin sokkuu. Fiilmiin irra isiniif dhiyeessine kana fakkaata ture. Akka jaalattan abdii godhachaa laayikii fi sabiskiraayib sheer akka gootan isin gaafachaa kanarraa asuma irratti raawwanna. Viidiyoo biraadhaan hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura.